Fiilmichi intala waggaa 17 Liisaa Maakbeel kan jedhamtu irratti seenaa dhugaa irratti hundaa'ee kan hojjetamedha. Isheenis mana nyaataa sa'aatii 24 hojjetu keessatti ramadamtee hojjechaa jirti. Halkanicharra garuu gara manaatti deebi'uuf yaada hin qabdu turte. Kan isheen achi keessaa baateefis of ajjeesuuf jettee murteeffattee tura. Sababiin isaas waggoottan 3 darban keessatti jaalallee akkoo isheedhaan gatii gudeedamaa turteefidha. Kan biraa kan isheen deemteefis akka of ajjeesuuf jettuun xalayyaa barreessitee gashuuf deemte. Saayikilii isheerras baatee yeroo xinnoof ooftee namni tokko dhufee saayikilicharraatii ishee darbatee gata. Humnaan baateenis gara makiinaatti gashata. Isheenis ofirraa dhorkuuf jettee baay'ee yaalti. Sirriittis ni iyyiti. Gara dhumarra garuu nan ajjeesiin wanta barbaadde na godhi ittiin jetti. Erga waan barbaade godheenis gara manaatti fuudhee ni gala. Erga dhanna ishee irraa dhiqee booda irra deddeebiidhaan dirqamsiisee ishee gudeeda. Gaafa waa'ee umurii ishee gaafatuunis amma irratti akka waggaa 20ffaa ishee guutteetti himti. Guyyaatti aanuttis akkoon ishee gara poolisiitti deemti. Mucaan ishee halkanis dabalataan hojjettee amma ammaatti manatti akka hin deebine poolisichatti himti. Poolisoonnis gara mana haadha ishee deemuudhaan mucaan ishee akka isheen badde itti himu. Haadhi ishee garuu mucaan koo kana duras nagattee deemteetti ittiin jetti. Haa ta'u iyyuu malee haadha ishee fi abbaa ishee duukaa jiraachaa kan jirtu obboleettiin ishee isheen quxusu wanti jedhamaa jiru hundumtuu liqinfamaa fi hin jiru. Sababiin isaas Liisaan utuu nutti hin himin eessayyuu hin deemtu jettee gatii amantuuf. Liisaanis utuu rafaa jirtu tokko akkoon ishee akkataatti dhiiramuwaan isa isheenitti himtee yaadatti. Achi boodas amala ishee geeddarattee jecha ishee rakkisaa jiru kanaan dhiifama gaafatte. Booddees namichi inni ishee rakkisaa jiru wanta isheen jetteen gaafa hubatu harka ishee isa hidhamee ture hiikaaf. Fiilmichis gidduutti Liisaamti isheen sirrii intarviyuu utuu godhamtuu agarsiisa. Butamtes wanta yaadattu hundumaa utuu dubbattuu agarsiisa. Konkolaaticha keessa ibsaan magariisaa akka jiru keessi isaas diimaa akka ta'e dubbatti. Guyyaatti aanuttis poolisichi gara iddoo hojii ishee deemuudhaan abbaa mana sanaaf gaaffii dhiyeessa. Namichis guyyicharraa halkan sa'aatii 8 irratti akka isheen baatee fi hojjettoota hanqabu keessaa tokkoffaa akka isheen taate poolisichatti hima. Haa ta'u iyyuu malee guyyoottan darbe keessatti ishee irratti amala addaa akka argaa dhufe itti hima. Kanas kan inni argee gaafa isheen nagaatti dhaamtee baatu yommuu ta'u of ajjeesuu dandeessi kan inni jedhes gaafa kana argee ture. Namichi inni ishee butees TV irratti waa'een ishee utuu dubbatamu gaafa dhaga'u wanta isheen sobdeen gatii qabduuf baay'ee itti aaree ishee qabata. Isheenis waa'een odichaa hundumtuu sobadha ittiin jetti. Isheenis takka turte gara mana fincaanii deemuu akka barbaadduu fi achi keessas xinnoo turuu akka barbaaddutti himti. Yaada ishee irratti walii galee achi geessaan. Namichis erga kaa'anii sokee booda erbee ija ishee irra ture ofirraa fuuti. Kaatees shintibeeticha qollofti. Achi boodas of ilaalii fi qodaawwan mana fincaanii sana keessatti argaman irratti quba isheedhaan itti buutee ashaaraa ishee irra kakaa'uu jalqabde. Namichis manni fincaanii isaa gaafa qollafamu bare a'aaruu jalqaba. Achi boodas Liisaadhaan erga mana fincaanii sana keessaa gotatee baasee booda akka ajjeesuun itti himee sodaachisa. Isheenis akka inni qabbanaa'uuf bishaan akka fidduufiif itti himti. Achi boodas utuu bishaan buusaafii jirtu. Achi boodas erbee isa iji ishee itti hidhamee jiru karaa jalasaa bakka bishaan buusaa jirtuuti akka silkiin jiru argiti. Achi boodas namichi erga rafee booda suuta jettee gara silkichaatti siquudhaan gara bakkeetti dawwalti. Innis ka'ee ishee arguudhaan irra deddeebiidhaan rurrukuta. Liisaanis ammas irra deebiidhaan akkuma sila ashaaraa ishee of ilaalii irra keesse amma immoo mataa ishee xiqqeessitee kutuudhaan buqqistee siree ishee jala gashiti. Namichis yeroo gara isheetti deebi'ee dhufutti abbaan ishee inni dhukkubsataan mana taa'ee akka inni eegaanii jiru seenaa ofii ishee uumtee itti himti. Ganamarras poolisoonni walitti qabamanii namicha lubbuu namaa ajjeesu naannoo kana kan jiraatu akka barbaachaa jiran arga. Irrattis akka hojjechaa jiran bara. Battalumattis isheedhaan fuudhee ka'uudhaan konkolaataa keessas ishee gashuudhaan gara iddoon beekamnetti fuudhee deema. Akkuma bakka gaaziin itti guutamu ga'aniin inni makiinicha keessaa bu'a. Innis carraa kanatti fayyadamuudhaan ragaa ta'uuf jecha of ciniintee of dhiigsiti. Achis dhiiga ishee kana makiinichatti buusti. Namichis dhumarratti bakka hin beekamne tokkotti baasee gataani. Erga harka isheerraa hiikee fi booda qaama shanan tokkoof akka ija isheerraa hin baasnee fi erga ni deeme booddees akka ofirraa hiiktu itti hima. Achi boodas Liisaan sagaleen makiinichaa gaafa deemu dhageessee ofirraatii baasti. Achi boodas garuma isheetti argametti fiiddi. Maarree namichi qiqaa inni isheef laatee dhiistee akka isheen fiidde gatii argeef konkolaataa isaa naannessee gara isheetti deema. Irra deebi'ee ishee qabuufis murteesse. Haa ta'u iyyuu malee Liisaan daftee gara manaatti galti. Achi boodas akkoo ishee fi jaalallee akkoo isheetti akka butamtee turtee fi akka gudeedamte itti himti. Haa ta'u iyyuu malee lamman isaanii hin amanneen ture. Waan hundumasaa ofiima ishee uumtee dubbachaa jirti jedhanii yaadanii. Achi boodas akkoon ishee Liisaan gara manaatti deebi'uu ishee gara poolisichaatti bilbiltee beeksisti. Achi boodas poolisichi akka isheen nagaadhaan deebitee gaafataani. Akkoon ishees akka isheen butamtee turtee fi ofii ishee uumtee akka dubbatte poolisichatti himti. Nagaadhaan akka isheen deebites poolisichatti himti. Garuu poolisichi xinnoo ishee shakkuudhaan ganama dhuftee akka isheen yaada ishee laattu itti hima. Ganamarras poolisichi gara manaatti dhufuudhaan Liisaadhaan fudhee gara waajjira poolisiitti geessa. Achi boodas Liisaan erga waajjira poolisii dhaqxee booddee
wanta isheen dubbachaa jirtu poolisichi akka inni amanaa hin jirre barte. Innis haasofsiisanii erga fixee booda akka deebi'ee dhufu itti himee ba'a. Achi boodas xinnoo ture poolisoonni durbaa lama dhufanii wanta ishee irratti uumame ishee gaafatu. Liisaanis yeroo butamtee turtetti wanta ishee irra ga'e hunduma isaa itti himti. Haa ta'uyyuu malee poolisoonni kun wanta isheen dubbachaa jirtu kana amanaa wanta jiran hin fakkaatani. Sababiin isaas wanti hammi kun irra ga'e wanta akkasii hin yaadatti jedhanii gatii isaan hin yaadneef. Achumaanis poolisittiin kun dhimma kana gara poolisii Leerii jedhamutti dabarsiti. Innis achumarraan waa'ee namicha naannoo kana isa lubbuu namaa balleessaa jiru wajjin haasa'a. Akkuma kutaa Liisaan keessa jirtu galeen suuraa mucaasaa itti agarsiisa. Kunis akka isheen isa amantuuf ishee kakaase. Sababiin isaas akkuma mucaasaa eegu ishees eeguu wanta danda'uuf. Gaafa butamte wanta ishee irratti uumame gaafata. Isheenis waan hunduma isaa itti himti. Konkolaaticha irraati kaasee wantoota xixiqqoo manicha keessatti argaman waan hundumaa itti himti. Itti dabalataanis fuula namichaatti bubuutee namichi maal akka fakkaatu barteetti. Achi boodas poolisichi gara poolisii ishee durbaa deemuudhaan ragooliin xixiqqoon akka kanaa sammuu namaa keessa calluma jedhanii hin ta'ani. Waan guddaa tokkotu jira jedhee itti hima. Achi boodas Russell mucaa kanaaf wayyaa haaraa akka fidaniifii fi wayyaa isheen uffachaa jirtu immoo akka ragaatti akka fayyadamu itti hima. Achi boodas gara maatii isheetti bilbila. Ishees wanta akkasii gaafa dhiphisuu dandeettii yaaduu ishee tuqa. Kana ilaalchisees eeyyama isaanirraatii fudhata. Abbaan garuu eeyyamamaa ta'uu hin dandeenye. Erga abbaa ishee duukaa hasee boodas gara Liisaatti deebi'a. Isheenis nama fakkii kaasuu danda'u wajjin hojjechaa turte. Haa ta'uyyuu malee Liisaan abbaan ishee sirrii akka hin taanee fi waggaa 3fis akka ishee gudeedaa ture itti himti. Sababa kanaafis abbaa ishee inni jedhamu sun akka hidhamee fudhamu gooti. Achi boodas Liisaan manicha keessatti kan argamu uffata ishee hundumaa sassaabbattee akkoo ishee bira dhaquudhaanis hamma kana gaafa inni godhu maaf narraatii hin ittisne jettee gaafattiini. Haa ta'uyyuu malee akkoon ishee deebii tokkollee hin qabdu turte. Achi boodas Liisaan manicha keessaa ba'uudhaan gara konkolaataa poolisichaa deemti. Achi boodas Leeriin qorannicha amma dhumutti gara hiriyaasaa poolisii isa gara biraa fuudhee deema. Halkan irras utuma rafaa jirtu gaafa butamte konkolaataa sagalee isa dhageesse turte amma sirra deebitee dhageessi. Karaa foddaa yommuu ilaaltutti namicha isa ishee bute fuulduratti agarti. Battalumaanis iyyuu jalqabdi. Iyya ishee kan dhageesse poolisittiin gara ishee dhufuudhaan gaafa ilaaltu karaa foddaas wanti isheen itti himte gaafa ilaaltu wanti tokkollee hin agarre. Yeroo kanas poolisittiin sammuun Liisaa akka miidhame barti. Sababa kanaafis hamma kanarraa fayyitutti saakaatiraayitistii akka ramadduuf waadaa galtiifi guyyaa itti aanuttis Liisaan ragoolee dhiistee turte poolisichatti himuu jalqabde. Utuma yaada ishee laachaa jirtus konkolaataa namicha isa ishee butee ture akka argite turte itti himti. Leeriinis yommuu kana dhageetti namicha isa naannoo kana nama ajjeesaa jiru wajjin walitti hidhata qabaachuu hin hafu jedhee poolisotatti hima. Haa ta'uyyuu malee poolisiin tokko utuu wanti walitti isaan fidu qabaate intalittii hin gadhiisu ture hin ajjeesa malee ittiin jedhe. Achi boodas Leeriin kana fudhachuudhaan bakka itti isheen nagaa ta'uu dandeessu iddoo biraatti ishee dabarsuuf yaade. Guyyichuma halkan irras Liisaadhaan mucaasaa ishee durbaa wajjin wal barsiisanii. Achi boodas irbaataaf jedhanii gara mana nyaataa tokko dhaqu. Achi boodas poolisichi Leeriin Liisaan haala isheen dubbatteen fakkiin kaafame ragaa guddaa kan ta'u suuraa namichaa arganneerra jedhee poolisoota hundumaa beeksisa. Achi boodas Leeriin gara Liisaatti deebi'uudhaan balichi gaafa uumame milikitaan akka isheen itti agarsiistu gaafata. Isheenis iddoon itti buteeniitii kaasee hamma yaadattu hundumaa itti agarsiisuuf yaalti. Kunis namicha akkuma buteen gara kiiloomeetira 3 kan ta'u akka deeman milikitaan itti agarsiiste. Sababa kanaafis namoota naannoo sana jiran konkolaataa isaanii wajjin qorachaa turani. Sababa kanaafis poolisoonni baay'ee bakkichatti ramadamu. Achi boodas poolisiin tokko gara konkolaataa shakkamaa dhaquudhaan baankiin hatame naannoo kanarra akka jiru itti himuudhaan achumaanis eeyyama namichaa gaafachuudhaan kiinichaa fi namicha walitti footoo kaasa. Footichas erga kaasee booda gara poolisotaatti erga. Liisaattis geessanii isa kamna jedhanii gaafa isaan filachiisan battalumaan bartee harka ishee footicharra keessi. Battalumaanis poolisoonni naannoonni jiru ga'uudhaan qabanii hidhaniis fudhatanii deemu. Maqaan isaas Boobii Julong jedhama ture. Mana inni keessa jiraatuu fi konkolaataa inni oofu keessatti Liisaan kana dura ragaa isheen keesse hundumaa argachuu danda'aniiru. Namichis yaada isaa osoo laachaa jiru anaan kan na argachuu dandeessan sababa ani Liisaa lubbuudhaan gadhiisee fedha jedhee itti hima. Maaliif gadhiiste jedhanii gaafa gaafatanis isheen hunduma isaaniirraa addadha jedhee deebisaafi. Erga yaada laatee fixees Leeriin gara Liisaa dhufuudhaan namtichi akka qabamee fi sababa ishee lubbuun dubartoota baay'ee akka oole itti himee ishee galatoonfata. Achi boodas poolisoonni iddoo isaaniitti walitti qabamanii jiran gaafa isheen dhattu hundumtuu ol ka'anii harka walitti rukutanii fi jagnummaa ishee kanaafis hundumtuu hin galatoonfatanii. Achi boodas Liisaa kan kunuunsuu barbaadan sumni ishee fi haadha manaan eessumni ishee dhufu. Tii firoonta ishee argatteefis gammadduu turte. Yeroo dhumaafis Leeriidhaan nagaatti dhaammatti. Liisaanis waggoottan dhufaniif eessumaa fi haadha manaa eessuma ishee duukaa jiraatti. Liisaanis akkasumatti hin hafne. Eessumni ishee fi haadha manaan eessuma isheedhaan gargaaranii isheenis poolisii waa'ee durbootaa ilaallatu taate. Amma yeroo ammaattis
mucaa fi mucaa argiteetti. Itti dabalataanis ammayyuu Leerii Duukaa karaa hojii hiriyyaa cimoodha. Innis namoota ammaatti arge keessaa isheen ishee tokkoffaadha jedhees ni yaada. Itti aanes namichi inni gadheen sun inni ishee butee ture murtiin du'aa itti faradame yeroo ammaatti du'ee argama. Fiilmiin har'aa kana fakkaata ture. Like gochuudhaan tumsa naaf ta'a. Galatooma.